Ashamaa harka fuuna jirra jirtu hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi koo kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha viidiyoo har'aa keessatti haala kamiin suuraa fi faayila garaagaraa iimeelii irra kaawwanna kan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Suuraa fi faayila garaagaraa iimeelii irra kaawwachuudhaaf aappii kana fayyadamna jechuudha. Aappii Google Photo kana fayyadamna. Aappichi kun bilbila kamiyyuu irra ni jira. Kanuma bilbila waliin jiru jechuudha aappichi kuni. Aappiin kun bilbila keessan irra hin jiru taanaan Play Store irra seenuudhaan Google Photo jettanii search gootan. Play Store keessan irra seentanii Google Photo jettanii search gootan. Play Store keessan irra eega seentan booda Google Photo jettanii search gootanii san booda akka kanatti isiniif kaasaa update yoo hin taane update akka gootan isin ajaja. Kiyyamma update waan ta'eef open godhee gara keessa seenaa. Gara keessa eega seentan booda mallattoo profaayilaa keessan irra yeroo tokko gad tuquudhaan sana booda mallattoo tanarra dhufuudhaan mallattoo tanarra gad tuqxanii iimeelii hedduu yeroo qabaattan iimeelii keessan isiniif baasaa. Iimeelii hedduu qabaattan akka kanatti isiniif liist godhee baasaa. San booda iimeelii paaswordii isaa beektan iimeelii paaswordii isaan daganne tokko filattanii irratti deeffattanii sana booda asuma irratti deebi'uudhaan yeroo tokko gad tuqxanii sana booda backup is off inni jedhu kun as ni jira. Kanaafuu nuti maal gochuu qabna? Turn on backup isa jedhu kana yeroo tokko gad tuqanna. Sana booda akka kanatti optionii lama isiniif baasaa. Turn on backup kan jedhu kana fayyadamne isarra tuquudhaan gara fuulduraa adeemna jechuudha. Sana booda akkuma argaa jirtan baakaappiin banamee jira. Garuu immoo mallattoo waayifaa asirra kaa'ee X irra kaa'ee jira. Kanaafuu ammas isumarra gad tuqnee sirreessinaa jechuudha. Baakaap kan jedhu kanarratti yeroo tokko gad tuqne sana booda iddoo mallattoo tuqaa sadii tanarra yeroo tokko gad tuquudhaan baakaap seeting isa jedhu kanarra yeroo tokko gad tuquudhaan akkana gadi buutanii mobile data usage kan jedhu kanarra yeroo tokko tuqxan. Akkana gamana buttanii dhumarra unlimited kan jedhu kun jira. Isa banaa taasiftu. Backup video over data kan jedhu kana banaa eega taasiftan booda of duuba deebitanii kunoo amma akkuma argaa jirtan store gochuu eegalee jira. Iddoon mallattoon X jalqaba asirra jiru kun amma backup gochuu eegalee jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan suurawwan garaagaraa Google irratti backup gochuu eegalee jira jechuudha. Google Photoon kun GB 15 qofa isiniif kenna. Hisaaba GB 15 qofa isiniif qabata jechuudha. Kan bilbilaa osoo hin taane GB inni isiniif kennu jechuudha. GB 15 Googlein GB 15 isiniif qabata. Faayilii hedduu yoo irraa qabaattan faayilii barbaaddan qofa akka isiniif taa'u barbaaddan qofa filattanii kaawwachuu ni dandeessan. Asuma backup kan jedhu kanarratti yeroo tokko gad tuquudhaan sana booda mallattoo tuqaa sadii kanarra yeroo tokko tuquudhaan backup setting kan jedhu kanarratti yeroo tokko gad tuqxanii kana gadi buutanii backup device folder kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuquudhaan as keessatti foldaroota bilbila keessan irraa qabdan hunda foldarii bilbila keessanii asirratti isiniif baasa. Kan backup gochuu barbaaddan qofa irratti banaa taasiftu jechuudha. Kan backup gochuu barbaaddan qofa irratti banaa gootanii kanneen cufaa jiran kana jechuudha. Foldarii filattanii foldarii isin suuraa keessaa qabdan ka barbaaddan jechuu filattanii banaa taasiftu. Ka isin banaa taasiftan qofa backup isiniif godha jechuudha. Storeejiin isaa GB 15 qofa waan isinii kennuuf kan barbaaddan qofa irratti banaa taasiftanii store godhattanii jechuudha. Akka kanatti image kan jedhu kana amma yeroo akka kanatti banaa taasise image irratti kan jiru qofa backup godha jechuudha. Video kan jedhu kanallee irratti banaa yeroo taasise kan video keessa jiru backup nuuf taasisaa jechuudha.
Faayila hunda select yeroo gootan jiibiin isaa isiniif hin danda'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan faayila barbaaddan qofa irratti banaa taasiftanii istoor akka isiniif godhu gochuu ni dandeessanii jechuudha. Ammas of duuba deebitanii baakaap kwaalitii isa jedhu kanarra seenuudhaan kwaalitii isaa sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Oriijinaal kwaalitii kan jedhu kanarra kaawwattan. Oriijinaal kwaalitii kan jedhu kanarra taa'uu qaba asirratti. Faayiliiwwan inni baakaap isiniif godhe as keessatti argattu. Maaneej stooreej kan jedhu kana keessatti seentanii argattan wantoota inni stoor godhe jechuudha. As keessatti isiniif kaa'a jechuudha. Wantoota baakaap isiniif godhe as keessatti ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Amma xumurree jirra jechuudha. Siitingii hundaa sirreessinee xumurree jirra. Duuba deebinaa. Imeelii hedduu yeroo qabaattan imeelii itti jijjiirtanii imeelii tokkorra GB 15 waan isinii kennuuf imeelii itti jijjiirtanii irra kaawwachuu ni dandeessan isiniin jedha. Barnoonni irraaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga barnootatti aanu walitti deebinutti nagaan turaa, turtii gaarii isiniif haa ta'u.